Ashama akkam jirtu daawwattoota Oromaan barnoota ajaa'ibaa takkan isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Har'a booda Wi-Fi kiyya namaatu na jalaa hatee akkasumallee paaswordii Wi-Fi kiyya namaatu na jalaa cabsee seene jettanii rakkatuun hin jiru jechuudha. Isteeppii ani isinitti argisiisu kana fayyadamtanii gargaarsa aappii tokkooti malee seetingii tokko qofa Google Chrome irratti sirreeffatanii Wi-Fi keessan jabeeffatuu ni dandeessu jechuudha. Paaswordii isaa jechuudha. Salphumatti akka namoonni aappii adda addaatiin jechuudha paaswordii Wi-Fi keessanii haaki isin jalaa hin goone jechuudha. Hatee akka ittiin fayyadamne dhosaaf salphumatti jechuudha. Isteeppii ani isinitti argisiisu kana hordoftanii nama kamiiyyuu ofirraa dhoowwuu ni dandeessa. Siistamuma kamiinuu jechuudha. Wi-Fi keessa namni cabsee isin jalaa itti fayyadamuu hin danda'u jechuudha. Hannaan guutummaan guutuu Wi-Fi keessanii akkaataa itti harkatti galfachuu dandeessan amman isin argisiisa. Namoonni haaraa dhuftan subscribe godhaatii maatii keenyatti dabalamaa. Amma kallattii mangara barumsaa isin dabarsa. Nafaana bu'aa. Egaa maamiltoota keenya kabajamoo walitti deebinee jirra. Akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale jechuudha. Wi-Fi keenya guutummaan guutuutti akkamitti harkatti galfachuu dandeenya? Akka namni siistamii adda addaa fayyadamee Wi-Fi keenya cabsee nu waliin hin fayyadamne akkamitti ofirraa dhoowwuu dandeenya ka jedhuun isin argisiisaa jechuudha. Kana sirreeffatuuf jechuudha maamiltoota kiyya kabajamoo aappii tokko isin hin barbaachisu Google Chrome keenya keessa seennee sirreeffannaa jechuudha. Biroozara adda addaa qabaachuu dandeessanii akkasumallee intarneeta irraalleen sirreeffatuu ni dandeessu jechuudha. Ani ammaaf Google Chrome irraan isin argisiisa. Google Chrome isa kana yeroo tokkoof kilik goone keessa seennaa jechuudha. Sana booda Chrome keenya haala kanaan nuuf banaa jechuudha maamiltoota kiyya. Lakkoofsa nan asirratti barreessu kana isinillee jechuudha sirriitti ilaalati barreeffadhaa jechuudha. Isteeppii man isinitti argisiisu kana viidiyoo osoo irra hin oofin suutuma ja'aatii hordofaati sirreeffadhaan isiniin jedha maamiltoota kiyya kabajamoo. Yoo ofillee qabaachuu baattan hiriyoota keessaniif sheer godhaa yoo ofii keessanii Wi-Fi qabaachuu baattan. Akka waaqaan beekanii haadha waaqoonaan jedhaa jette yan duraan jaartiin jechuudha mirqaanteeti. Kanaafuu isinillee boru Wi-Fi bitatu mala akkasumallee hattuun yookaan namoonnummaan isin waliin jirtan Wi-Fi keessan haa godhee isin waliin itti fayyadamuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Barnoota akkana yeroo barsiifamu dursaatii waan akkana kana salphatti ofirraa baradhaa sammuu keessatti seef godhaatii deemaan isiniin jedha. Kanaafuu asirratti gubbaa bakka sarchii kanarratti maal jettanii barreessitu maamiltoota kiyya 192 jettanii barreessitu tuqaa gootu yookaan poointii gootu ammallee 168 barreessitanii tuqaa gootu jechuudha. Itti aansitanii ammallee lakkoofsa tokko barreessitanii tuqaa gootu. Sana booda ammallee lakkoofsa tokko barreessitu xumurtanii jirtu jechuudha. Asirratti beeksisa tokko wanni isin beeksisuu barbaadu fakkeenyaaf Wi-Fi keessan garagara ta'uu malaa jechuudha. Amma lakkoofsi kun lakkoofsa gara teeleetti jechuudha. Asas nu godhuu jechuudha yookaan nuuf beeksisu Wi-Fi keenya nu qunnamsiisuu danda'u jechuudha. Kanaafuu asirratti lakkoofsa tokko tokko kana yoo bira balleessitan illee ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf namoota tokko tokkoof hin baasu jechuudha. Amma Wi-Fi bira irratti illee mokkoreen arga jechuudha. Hin baasu jechuudha biyyoota tokko keessatti illee. Kanaafuu lakkoofsa kana yeroo isin bira balleessitan yoo barbaadan tuqaa kanallee bira balleessuu dandeessu jechuudha. Ani amma kiyya fakkeenyaaf jechuudha tuqaa kanallee godhe lakkoofsa tokko godhe ammallee tuqaa godhe lakkoofsa tokko gizeenan godhe jechuudha. Ufuma isaati maamiltoota kiyya naaf baasaa jechuudha. Ufuma isaati maqaa raawutarii kiyya guutummaan guututti ol naaf baasaa jechuudha. Isin yoo inni lakkoofsa tokko tuqaa tokko kana isin boodarra itti dabaltanii isiniif ol baasu didee irraa balleessitu tokko tokko kana jechuudha irraa balleessitanii haala kanaan jechuudha 192 tuqaa 168 qofatti deebiftuni sarchii goosiftuu jechuudha. Ani amma kiyya yeroo nan eeggadha amma yeroo nan asirratti tokko tuqaa tokko godhe ofii isaatiin naaf bahaa jechuudha. Ofuma isaatiin raawutarii kiyya ol naaf baasaa jechuudha. Kunoo an amma tokko tuqaa tokko godheetiin jira jechuudha. Sana booda maamiltoota kiyya haala kanaan raawutariin kiyya jechuudha haala kanaan ol naaf baa jechuudha. Irratti cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Kan isin asirratti guutuu qabdan lakkoofsi isin asirratti guutan kun lakkoofsa aappii jechuudha kan gara teeleetti yookaan gara dhaabbata teeleetti access nu godhu yookaan nuuf beeksisu jechuudha wal nu qunnamsiisu jechuudha Wi-Fi keenya. Asirratti raawutar login jedhee dhufee jira. Kanaaf asirratti username fi password itti guunnaa jechuudha isa sirrii ta'e. Asirratti wanti tokko wanni beekuu qabdan jechuudha. Amma raawutar kanaan fayyadamaa jiru jechuudha. Login diida jechuudha keessan fakkeenyaaf kan biraa ta'uu danda'a jechuudha. Akkuma Wi-Fi keessan yookaan raawutarii isin mana keessatti fayyadamaa jirtan irra dhaabbattaniiti jechuudha kan asirratti guutuu dandeessanii jechuudha. Paaswordii fi username isaa wal fakkaata jechuudha. Fakkeenyaaf kiyyama paaswordii fi username isaa Wi-Fi baay'ee wal fakkaata jechuudha. Kanaaf asirratti username admin jettaniituma guutanii paasword illee admin jettaniituma guutanii jechuudha. Isa sirrii jechuudha maamiltoota kiyya osoo hin dogongorin paaswordii fi
username isallee haaluma nama asirratti isin argisiisaa jiru kanaan jechuudha admin jettaniituma guuttanii ammallee passwordii kanarrattillee admin jettaniituma guuttanii jechuudha. Wi-Fi garagara tahuu danda'a sirriitti adda baafadhaa akka kiyyatti guutaa isiniin hin jenne haala Wi-Fi keessanirra dhaabbattaniiti kan guuttan. Eega haala kanaan guuttanii xumurtanii jala isatti jechuudha loogi inta jettu ni argattu jechuudha. Loogiin tanarra gisee cuqaasnee gara fuulduraa nuuf fuula itti aanu qabatee nuuf dhufaa jechuudha. Kanaaf waan amma yeroo tokkoof loogi in godhaa jechuudha. Sana booda haala kanaan nu dhufaa jechuudha. Login jedhee nu dhufa. Kun amma maqaa router mana keessatti itti fayyadamaa jiruuti jechuudha. Sana booda haala kanaan jechuudha bal'isee nuuf banaa jechuudha. Information isaa guutummaan guututti nuuf bana. Asirratti fuula 1 2 3 hanga 4 5 takka nuuf kennaa jechuudha. Amma asirratti taphni guddaan asirratti jechuudha. Namoota Wi-Fi keenya dhossaan waliin fayyadaman akkamitti akka ofirraatti block goonee keessa baafnuu fi akkasumallee amma boodallee akka Wi-Fi keenya hannaan dhossanii nutti seenanii fayyadamne asirratti ofirraa ugguruu dandeenya jechuudha. Kanaafuu setup bakka jettu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu jechuudha. Ofirraa cufuu fi amma boodallee akka itti fayyadamne. Sana booda asirratti WLAN jettu ni argattu jechuudha. Bakka nan xiyyaan isin argisu noo qalama diimaa bakka itti isiniif mare kana jechuudha. Irratti cuqaastu. Yeroo isin irratti cuqaastan WLAN irratti yeroo isin cuqaastan haala kanaan jalatti waan biraa bal'isee heddummeessee isiniif fidaa jechuudha. Sana booda isin maal gootan jechuudha maamiltoota kiyya gadi buutuu jechuudha. Gama dhumarratti gadi buutanii jechuudha maal argattu jechuudha maamiltoota kiyya sirritti steepii kan hordofaa yeroo gadi buutan WPS jettu ni argattu jechuudha. Kunoo asirratti jechuudha WPS jettu ni argattu yeroo tokko ofirratti kilik gootu yeroo isin irratti cuqaastan haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufaa jechuudha. Steepii isa xumuraati amma taphni guddaan asirratti jechuudha. Sirritti adda baafadha amma sirritti taphni guddaan asirratti. Sana booda amma fuula kanarraa maal arganna display WPS jettu ni arganna jechuudha. Display goona ni kuffisna guutummaan guututu namoonni fakkeenyaaf sanduuqni kun haala kanaan raayitii malee yoo isin dhufe namni kamiyyuu routersii keessan keessa seenee itti fayyadamuu danda'a. Aappii garagaraa fayyadamee siistama adda addaa fayyadamee jechuudha. Wi-Fi keessan jechuudha cabsee passwordii isaa argatee haa godhe isin waliin itti fayyadama. Haala kanaan yoo raayitii itti gootan immoo namni kamiyyuu siistama kamiin aappii kamiinu Wi-Fi keessan hannaan itti fayyadamuu hin danda'u eeyyama keessanii malee raayitii haala kanaan eega itti gootanii display WPS tanarratti yeroo isin raayitii gootan namni kamiyyuu Wi-Fi keessanitti fayyadamuu hin danda'u. Haala kanaan eega raayitii itti gootanii maal gootan maamiltoota kiyya jala kanatti gadi buutu jechuudha. Dhuma irratti gadi buutanii apply changes tajettu tanarratti ni cuqaastu jechuudha. Apply change irratti yeroo nu cuqaasne guutummaan guututtu confirm tahaa jechuudha. Raayitiin nama nurratti goone kunii fi Wi-Fi keenya guutummaan guututtu akka hattuun hin fudhanne confirm goone jirra jechuudha. Kunoo push button confirm nuun jedhee jira jechuudha. Kanaafuu jechuudha haala kanaan sirreeffatu kunoo passwordii isallee direct asii argatuu dandeessu bakka xiyya diiman isin argisu kana jechuudha asii argatuu ni dandeessu passwordii Wi-Fi keessanii direct ol baase isinitti mul'isaa jechuudha. Haala kanaan jechuudha sirreeffatuu ni dandeessu jechuudha. Maamiltoota keenya kabajamoo isiniif ifa tahee jira yoo ifa isiniif tahuu baate irra deebinee kan isiniif hojjannu taha jechuudha. Kanaafuu sanduuqa komentii jalatti yaada keessan naaf barreessuu hin dagatinaan isiniin jedha. Akka isiniif galu immoo abdii guutuun qaba jechuudha maamiltoota kiyya kabajamoo har'a boodan jechuudha isteeppii amma isinitti argisiisu kana jalqabaa kaastanii hanga dhumatti suuta jettanii yoo kan hordoftan ta'e jechuudha Wi-Fi keessan tasumallee namni seenee isin waliin fayyadamuu hin danda'u jechuudha. Sanduuqni kun raayitii malee haala kanaan isinii dhufe taanaan Wi-Fi keessan abbaan fedhe seenee cabsee itti fayyadamuu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu yeroo isin raayitii as keessatti gootanii apply change gootan jechuudha guutummaan guututtu jechuudha waan tokko namni seenuu hin danda'u. Yoo fakkeenyaaf isinii fudhatu dide maal goota Wi-Fi kun isinii jijjiiramuu dide raayitii san irratti isiniif godhuu dide receipt jettu tana fuulduratti ni argitu receipt gootu jechuudha guutummaan guututtu ni haaromsitu san booda deebitanii haarayatti jechuudha akka namni isin waliin hin fayyadamne ugguruu dandeessanii jechuudha yoo raayitii itti isiniif godhuu dide jechuudha maamiltoota kiyya kabajamoo. Kanaafuu jechuudha haala kanaan jechuudha steepii baay'ee salphaa ta'e kanaan jechuudha itti fayyadamuu hin dagatinaan isiniin jedha. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo barnoonni irra isiniif qabadhee dhufellee jalqabaa kaafnee kan hanga ammatti waliin ilaalaa turre kana akka isin gammachiisuu fi akka waa irraa barattanillee abdii guutuun qaba. Siistama kana namoonni baay'een itti fayyadamuu nan beeka garuu namoonni hin beekne akka itti fayyadamaniif share waliif godhuu hin dagatinaan isiniin jedha. Maarree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii chaanaala Oroomaaniif namoonni hanga ammatti haaraa taatan jechuudha subscribe godhaati maatii chaanaala Oroomaanitti dabalamaan isiniin jedha. Chaanaalli kun akkuma beekamu chaanaala barnoota
barataati jechuudha yeroo kamiyyuu barnoota firii asirratti isiniif kennaa akka jirru isin hundinuu ni beektan jechuudha kanaafuu namoonni haaraa taatan kan hin beekne subscribe godhaati chaanaala kana itti fayyadamaa yookaan irraa fayyadamaan isiniin jedha viidiyoon keenya guyyaa guyyaan nu gadhiisnu fi isaatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoo all notification irra keessanii nu hordofuu hin dagatinaan isiniin jedha viidiyoon kun yoo isin gammachiise please like tuquu hin dagatinaan isiniin jedha akkasumallee bakka isiniif hin galinii fi yaada jalatti yoo naaf barreessitan bifa viidiyootiin irratti hojjedhe yaada keessan keessaa cuuffee yaada mo'ataa ta'e tokko bifa viidiyootiin qabadhe isiniif deebisa jechuudha akkasumallee viidiyoon kun akka namoota baay'ee bira geenamu irraa fayyadamuuf hiriyoonni keessan akka itti fayyadamuuf share waliif godhuu hin dagatinaa gruppii adda addaa irratti linkii chaanaala keenya waliif raabsuu hin dagatinaan isiniin jedha obboleeyyan hangammatti chaanaala keenya lammaffaa hin beekne illee jechuudha hoomii chaanaala Oromaanii jala seenaa dhuma irratti gadi bu'aa jechuudha hoomii isa kanarratti yeroo isin cuqaastan dhuma irratti gadi buutu chaanaala Oromaan jala eega seentanii sana booda asirratti kun haala isin argitan kanaan chaanaalli Oxygen Media Network jedhu kuni chaanaala keenya lammaffaadha jechuudha kanaafuu namoonni subscribe hin godhin jechuudha subscribe godhaati maatii keenyatti dabalamaan isin jedha asirratti illee waa baay'ee gar fuulduratti kan isiniif dhiyeessu ta'a guyyaa guyyaarraa gaa wanti isin beeksisuuf akka isin 10,000 daftanii guutanii fi linkii chaanaala kana waliif ergaati gruppii adda addaa irratti waliif raabsaati 10,000 gayaa dafaati wanti asirratti gar fuulduratti isiniif qopheessu jechuudha qophii adda addaa biyya keessa fi biyya alaa oduulee adda addaatii fi akkasumallee maamiltoota kiyyaa haala gurgurtaa gabaa Itoophiyaa keessatti adeemaa jirtu doolaara jechuudha guyyaa guyyaan asirratti kan isiniif dhiyeessu tahaa jechuudha maamiltoota kiyya doolaarri addunyaa guutummaan guutuutu Itoophiyaa keessatti har'a meeqan oolee kalee meeqan oolee boru hoo meeqan deema ka jedhu guutuu chaanaala kanarratti isiniif hin dhiyeessa gara fuulduratti kanaafuu dafaatii maatii 10,000 gayaan isiniin jedha chaanaala keenya lammaffaadha subscribe godha maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha barnoonni irraaf qabadde isiniif dhufe asumarratti kan xumuraamu ta'a barnoota itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha